Dhaabbanni Misooma qindaawaa Tiruus harka qalleeyyii fi qaama miidhamtoota 35 ta'aniif deeggarsa meeshaalee hojii taasisuun carraa hojii uumeef. Bakka bu'aan Daayireektara dhaabbatichaa obbo Mitikkuu Moosisaam dhaabbatichi kaayyoo hojii tola ooltummaa qabatee bara 2018 kan hundaa'e yoo ta'u balaawwan uumamaa fi namtolcheen mudatan dabalateen namoota harka qalleeyyii fi qaama miidhamtoota deeggaruu irratti xiyyeeffata jedhan. Dhaabbanni kun dhaabbata tola ooltummaa bara 2018 sadarkaa federaalaatti kan dhaabbate yeroo ta'u dhaabbanni kun namoota harka qalleeyyii qaama miidhamtoota daandiirra warra jiraatan qulqullina magaalaa akkasumas immoo buqqa'insa namtochee fi uumamaarraa deeggarsa namummaa kennuudhaaf kan hundaa'e dhaabbata siviilii tola ooltummaadha. Yeroo ammaa kanas dhaabbatichi namoota 35 ta'aniif leenjii intarpiriinarshipii erga kenneen boodam hojiilee kophee qulqulleessuu balfa daandiirraa kaasuu fi magariisuu irratti akka bobba'aniif meeshaalee hojiif barbaachisan qarshii 400,000 fi 50,000 olitti tilmaamamu deeggarsaan kennuu himaniiru. Dinagdee hawaasaa hiikuudhaaf kan dhaabbatedha jechuudha. Egaa kan inni hojjete amma ammaatti maayini leenjii namoota 35 fi leenjii intarpiriinarshipii qusannaa jireenya hawaasummaa kana leenjii namoota harka qalleeyyii kutaa magaalaa Boleerraa namoota aanaarraa adda addaarraa warreen sassaabamanii qaama seerummaadhaan nu dhufaniif leenjisaa turre. Guyyaa har'aa kana namoota qulqullina kophee irrattii fi akkasumas qulqullina naannoo kosii kaasuu irratti kan gurmaa'anidhaaf maallaqa naannoo 450,000tti tilmaamamu kan harjoomnedha jechuudha. Jiraawwachiisaa itti aanan kutaa magaalaa Boolee obbo Taayyee Taliilaam dhaabbanni Tiruus hojii misooma magaalichaa tumsuun cinatti namoota harka qalleeyyiif deeggarsa meeshaalee ogummaa taasisuun hojjetanii dinagdeen akka of danda'an tumsuu isaatiif galateeffataniitii jiru. Dhaabbanni Tiruus dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ammaa kana hojii misoomaa baay'ee hojjechaa jira. Keessattuu tarsiimoo misooma magaalaa 3 jedhamu sana jechuudha. Nama magaalomsuu, lafa magaalomsuu, mootummaa magaalomsuu, carraa hojii adda addaa uumuudhaaf dhaabbata ciichee kutatee ka'eedha jechuudha. Meeshaan isaan guyyaa har'aa nu deeggaran kana sirnaan itti fayyadamnee aadaa hojii tuffachuu keessaa baanee osoo hojiin tuffatiin qindoofnee raayyoomnee imaanaa isaan guyyaa har'aa nutti kennan kana galmaan ga'uudhaaf tokkoffaan kutannoo keessan barbaada, murannoo keessan barbaada, hawaasa naamusa gaariidhaan tajaajiluu isin gaafata, abbaa dhimmaa isin bira dhufu fuula gaariidhaan simachuu isin barbaachisa. Gaafatamaan waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Adaamaa fi qindeessan deeggarsichaa obbo Caalchisaa Magarsaam jalqabbiin dhaabbatichaa abdii guddaa kan qabu ta'uu fi meeshaaleen hojii deeggarsaan dhiyyeessan sadarkaa magaalaa waliin kan wal simu ta'uu himan. Namoonni amma anasitti argaa jiru kun hojii dhabummaa kan qaban hojii kan hin qabneedha. Lammata irratti immoo qaama hir'uu warra xiqqoo qaamni isaanii hir'uu ta'e asitti argaa jira jechuudha. Namoota kana waan nyaatan kennuu caalaa maallaqa kennuu caalaa waan amma asitti arge kana hojii uumanii hojii isaan dandeettii isaaniitiin wal simuu danda'u. Tokkoffaa hojii leestirootiin wal qabatu caammaa xaraguu kanaan wal qabatee amma asitti yoo ilaalu tokkoffaa wantumti qophaa'e kun iyyuu istaandaardii magaalaa keenyatiin wal simuu kan danda'udha. Qophiin amma mana socho'aa ijoolleen jala taa'anii gaaddisa godhatanii jalatti hojjechuu danda'an meeshaa isaaniitti illee kan keessa kaawwachuu danda'an yoo ilaallu kun tokkoffaa istaandaardii dhumti isaatiillee kan magaalaa kanaan wal simu. Lammaffaa qaama hir'uun kunillee odoo humna baay'ee san gaafatiin taa'ee hojii kana hojjetee of danda'uu danda'a jechuudha. Dhaabbatichi hojii eegale cimsee akka itti fufusii dhaamaniitii jiru. Namoonni deeggaramanis carraa argataniin hojjetanii of jijjiiruuf qophii ta'uu himaniitii jiru. Ani nama qaama miidhamaadha. Qaama miidhamummaa kiyyaan cinatti hin kadhadhu ni hojjedheetiin jiraadha kan jedhu daandiirra taa'ee leestiroo hojjechaa ture. Leestiroo kana aduu keessa taa'ee hojjechaa ture. Har'a ana aduu keessa taa'u hojjettoonni dhaabbata Tiruus ni cinaa dhaabbatanii kunoo nu galmeessanii meeshaa kana fakkaatu
kan inni amma mul'atu kana nuuf hojjechiisanii nu hojjechiisuu isaanii kanaaf baay'ee galatoomaa jennaani. Dhaabbanni tuuristii kun waan bareedaa nu hojjete. Yeroo darbee maqaa keenya nu galmeessanii galmoomne leenjii sana fudhannee dhaabbanni tuuristii meeshaa sinii kennina bakka aduun sin tuquu hin dandeenye meeshaan kun sinii hojjetamee sinii kennama hojjettanillee jijjiiramuu dandeessu nuun jedhee har'ammoo guyyaa hojii meeshaa kana nu kennan waan taasisanii baay'ee guddaan isaan galateeffadha. Ani jalqaba sideessirooman hojjechaa ture. Chaalenjii baay'eetu na mudatee jira. Amma immoo deeggarsa kana isaan nu godhanii asirratti wantoo kana waan nu hojjetamu har'a osoo birrii nu kennanii birrittiin har'a dhumti. Garuu kun waggaa dheeraa umurii keenya waliin kan deemuu danda'u dhaabbanni turis nu hojjechiisee nuuf kennuu isaatti guddaan galateeffadhaan dhaabbata kana.